Wachaa jirtan qophii keenya waarii aartiiti. Qophii keenya waarii aartiitti kan guyyaa har'aa immoo kan si waliin turran Olaansaa Waaqumaati. Akkasumas Yusuf Warqisaa na waliin jira ogeessa kaameraa ta'ee jechuudha. Ogummaa kaameraatiin kan gargaaraa jiru. Qophii keenya har'aati sagantaa keenya guyyaa har'aa kana jechuudha kan wajjin dabarsinu keessummaa qabadhee dhufeera. Amma xumura sagantaa kanaatti nu waliin tura. Egaa akkuma jalqaba isinitti himee qophii waarii aartii keenya har'aatiin keessummaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan koo guyyaa har'aa Rabbirraa Gizaa jedhama. Hojii ogummaa aartii gosa adda addaa hojjeta. Ogummaa aartii kana keessatti wallisaadha akkasumas taatoo fiilmiiti kan koomeedii tiyaatiraati. Turtii keenya guyyaa har'aa isa wajjin dabarsina dhimmoota adda addaa irratti waa'ee ogummaa aartii irratti maal hojjechaa akka turee fi gara fuulduraattis immoo maal akka hojjechuuf jiruu fi wantoota kana irratti waliin turtii goona. Amma xumura sagantaa keenyatti ammas akka nu wajjin turtan sin affeerra. Baga nagaan dhufte. Baga na eegdan. Akkuma jalqabatti hime egaa ogummaa aartii keessa nama jirudha ati. Fiilmiin hojjetta, tiyaatira hojjetta, akkasumas immoo wallisaadhas. Caalatti wallisaadhas beekumoo tiyaatiraas beeku namoonni tiyaatira ogummaa kamiin caalatti namni na beekatti yookaan immoo kamidha kan caalatti hojjetta? Ogummootaati amma kaaste kana keessaa ogummaan tokko kan uummanni baay'eetti na beeku ogummaa uffata aadaati. Isa diizaayinii uffata. Ibsatum tufse kaawwatan aartista tokko biraa dhiise. Kanaaf ogummaa namaa kana ilaala gartee irraa gatuun kee kun inni dabamta. Kanaaf uummanni baay'een isaa sanaan na beekanii. Uffata diizaayinii uffata hojjetta akkasumas uffata aadaa Oromoo hojjettee gurgurta. Uffata aadaa Oromoo diizaayinan godhaa nan hodhalleedha. Biyya keessaaf biyya alaattis ergaatiin ture. So namoonni baay'een sanaan na beeku. Dabalataan immoo egaa sirboonnis jiranii. Fiilmiinis jira. Tiyaatirris jira. Kana keessaa garuu uummanni kamiin irraa si beekaa sanarraa ati kam jaalatta osoo maaliif uummanni kamiin akka na beeku isaantu beeka waan ta'eef hin beeku. Dhugaa dubbachuuf ani fiilmiif tiyaatira baay'een jaaladha. Akka carraatee haga yoonaa isaan hojii gurguddaa hojjedhee waan uummata kanaaf ta'u silaa yoon baasuu baadheyyuu garuu baay'een jaaladha. Keessumattuu hojii taatodhaa nan jaaladha. Gara fuulduraattis mee? Akkamitti gara ogummaa kanaatti dhufte jalqabatti mee ati akkuma tu jalqaba ibsite ogummaa kee keessaa wanti nan dhiise ati Finfinnee naannoo Muujjaatti yookaan Shiroo Meedaa kan jedhan kanatti yeroo dheeraadhaa fi namni baay'een si beeka jedheetti yaada ana wajjin ana dabalatee jechuudha. Uffata aadaa Oromoo gosa adda addaa diizaayin goota hin hodhita waan akka kanaa hojjetta. Isa kamiin dura jalqabde gara aartii uffata hodhuu yookaan uffata kafana aadaa Oromoo hojjechuu kana moo gara aartista kan biraa kan muuziqaa kan tiyaatira kan fiilmii fa'aatti dura dhufte? Dura kan dhufe hojiidhuma aartii kan akka hojii fiilmiitii fi hojii muuziqaa kana yeroon baradhu barataa taatee mana barumsaa keessatti gumiiwwan garaagaraa keessatti hirmaachuutu jira. Anis akkuma barataa kamiin achi keessatti hirmaannaa gochaa ture walaloo barreessuu, dubbisuu, diraamaawwan garaagaraa qopheessuu. Sana bira darbee hawwisoo tokkotu ture sadarkaa aanatitti aadaa turizimii jala kan turetu ture isa keessatti illee miseensa ta'ee waggaa 3-4 natti fakkaata jedhan barataa turetti jechuudha akkaataa sanaan ture. Kanaaf ogummaa kana kan dura itti dhufe isa kanaa jechuudha fiilmii fi tiyaatiraa fi muuziqaa. Eessatti jalqabde jechuun mee achumaanis daawwattoota keenyatti naannootti dhalatte eessattidha? Iddoon ati yeroo barnoota barattu kanas hojjettes eessa akka ta'e namoota hin beeknetti tarii itti himte maal? Ani asuma sulultatti hin dhalatte. Aanuma sulultaa Caancoodha. Iddoon dhaloota kootii baadiyyaadha. Caancoo ganda baadiyyaa keessatti hin dhaladhe jechuudha. Achumattiin baradhee hojii aartii kanas achumattiin eegale. Caancumatti eegalee hawwisoon yeroo sana turellee
aadaa fi turizimii aanaa sulultaa jala kan turedha. Kanaaf achuma keessatti hojjetaa ture. Walumaa galatti akkaataa sanaan dura garuu gaabeetta baadiyyaatti jira, gugsiitu jira. Isaan akkasii sana irraa kaanitu gaafa gara mana barnootaa dhufnu kan ammoo isa kanatti dabalannee jechuudha. Kanaaf ka'umsi keenya baadiyyaa iddoo dhalootaa sanaa jechuudha. Jireenyumtu uummata keenyaa kan keessattuu jiddu galeessa Oromiyaa kana naannoo magaalaa Finfinnee kana marsanii kanneen jiranii jireenyumti uummatichaayyuu aartiidha akkaataan itti jiraatu. Iddoo hundattuu akkasuma dhugaa dubbachuudhaaf Oromiyaa iddoon bakka biyyoo deemte aartii mataasaa qaba. Jireenyumtu hawaasni Oromoo uummanni Oromootti jiraatu mataansaa aartiidha jechuu ni dandeenya. Keessattuu immoo naannoo magaalaa Finfinnee kanatti dhiyeenya kanneen jiran immoo amma akkanuma beeknutti sirbaan isaa ta'uu akkatama jettu kana guluffii fardaan isaa ta'uu jireenyumti mataansaayyuu aartiidha. Sana keessaa baanii akkamitti aartistii taate namaan jechuun ulfaataadha. Ka hojjumti aartiyyoo achi keessa jira. Amma sirbootuma kana gaafa fudhannu hundi isaaniiyyuu hanqina hojii qaban jechuu kooti miti. Hojiin aadaa sirboonni aadaadhaan hojjetamanii fi hojiin sirboonni sirboota aadaa uummataa sana waan uummata keessa jiru sana fidaniiti ammayyeessanii gara muuziqaatti gaafa jijjiiramu fiilmii hoggaa fudhatte sanuma tiyaatiras hoggaa fudhatte sanuma jireenya hawaasa keenya baadiyyaa sana kan agarsiisu eegale gaafa inni sun hojjetamee dhufee asitti itti daddabalamee ogummaadhaan itti daddabalamee kan irraa hir'atee sanaadha eegale gaafa sana maal ta'a uummanni illee sirraa fudhata jechuudha waan saati kaas eegale waanuma isaa sana fuutee as fidde jechuudha. Kanaaf hojjumti aartiyyuu aartiin mataansaa baadiyyaa keessa jira jechuudha hawaasa keenya baadiyyaa sana keessa jira jechuudha. Ayyee ati jalqaba gaa akkuma naan jette aartiiruma sakaan jalqabdee manneen barnootatti jalqabdee akkuma namoota baay'ee namoonni baay'een namoonni artistoonni bebbeekamoon haa ta'anii ogummaan hedduunsaa biyya kanatti manneen barnootaatti jalqabamu. Amma yoo ilaalle fiigicha kana kanneen jalqaban manneen barnootaatti jalqabu sirbii manneen barnootaatti aartiin waa barreessuu waa kalaquun kun baay'een isaanii manneen barnootaatti jalqabamu. Sunis ati sanumadha irraa dhufte jechuudha. Isa jalqabde akkamitti gara uffata qopheessuutti dhufte waa'ee isaa xiqqoo irraa odeessine gara kanatti dabarre. Suni beektaa abbaa kiyyatu wanti qaba ture maashinii uffata hodhaa kan. Ishee xiqqoo tokko. Makiinaa jennaan makiinaa uffata hodhaa tana qaba ture. Gaafan barnoota achi xumuree gara Finfinnee kanatti as dhufu ishee sana naa kenne. Akkan irratti baradhu. Baadiyyumatti isa fayyadu. Baadiyyumatti qaba ture abbaan koo jechuudha. Baadiyyumatti cal jedheetuma bite ogummaa gara garaa qaba baay'ee abbaan kiyya. Kanaaf ishee sana gaafa naa bituun ishee sana irratti shaakaluu jalqabe. Kaanuma durii isaanii sii kennan. Ishuma sana naa kenne ishee irratti shaakaluu jalqabe. Egaa beektaa amma barnoota gaafa barattu cinaatti hojii uummachuun dirqama gaafa gara magaalaa kana dhuftu. Anillee sana carraa sanitti fayyadameen hojii kana bare jechuudha. Sana booda barnootichis amma ta'e jalqabeen dhiise kolleejii asii gara wanni kanatti jalqabeen waggaa 2 baradheen dhiise. Waanuma uffata hodhuu waan kan hojii wal qabata. Waggaa 2 jalqabeen baradheen dhiise. Achumarraa ka'eetan gara ogummaa uffata hodhaa kanatti dhufe jechuudha. Sana booda natti tole. Moor madda galii uummachuudhaan cinaatti waan keenya waan ta'eef waan aadaati. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sana amma Shoroo Meedaa yookiin iddoo amma Mujjii jedhamu kanatti manni uffataa baay'een jiru. Manni uffata aadaa Oromoo. 2 yookiin 3 waan ta'edha. Sana wajjin wal qabatee beeki dhiibbaa guddaan illee irratti ta'eera beektee even amma na rukutuudha kaanitti yeroo jijjiiramaa sana yeroo dhaabni adda bilisummaa Oromoo yeroo gara biyyaa galuu jeequmsa guddaatu ture alaabaa gaafa fannisnu alaabaa sana wanti godhanii yeroo yookaan yeroo Finfinnee luka tokkoon dhaabaa ture sana yeroo sana gajaraa fa'aa dhufanii amma mormaratti na qaban fa'aa ture beektaa. Waa suuqillee caccabsanii namni keenya yeroo sana kan miidhame ture gurrillee kan irra citee jira. Rasaasallee walitti kan dhukaase ture yeroo sana anillee qaama sana keessaa tokko ture jechuudha warra achi keessatti sababbii dhiibbaa eenyummaa kana warra dhiibamaa ture keessaa tokko sanaaf inni sun immoo numaayyuu maal godhe kaabeette onnee nu keessatti hore eenyummaan keenya suni eda nuti amma nageenyai sigalee baay'ee diinni kan si sodaatu yookiin immoo qaamni faallaa kee jiru kan si sodaatu jabina kee yoo argee beektaa yoo jabina kee agarree homaatti hin fakkaatu gateessi bira eessa yuun geessus tuffateetuma si bira darba garuu gaafa sana gochi suni amma kana edaa wanni keenya kun diinaaf amma kana ija dhiigsaa jiraay jedhee tan waan akkasii na keessatti uumame akkasii na hubadhe sana booda numan itti cime jechuudhaan illee numan itti cime
egaa waaqayyo galatoomuu madda galiis ta'eera. Madda galiin cinaatti immoo akkuma siin jedhee waan eenyummaati waan ta'eef hojii eenyummaa irratti hojii aadaa irratti uf keessumattuu gama uffata aadaatiin kan jiru irratti amma ta'e gumaacha tokko isheedhaan gumaacha jedhee. Gumaacha keetii irratti baateetti. Sana bira osoo sana qofa osoo hin taane ifin ijoollumtiin ani barsiisetti illee ijoollonni barsiise. Ijoollonni biratti hojjetanii ani barsiisee amma hojii mataa isaanii ogummaa kanaan jijjiiru. At least ijoollee 10 fi toora sanitti kan dhiyaatan amma of danda'anii. Kan hojjetan baay'eetu jiru jechuudha sii galee. Amma hojjetta asumatti ishii kana xumurruuti inni hojjetamoo dhiste? Hojjetaan jira. Achi eessatti hojjetame? Achuma muujjaattiin hojjetan. Muujjaatti amma akka muujjaatti baay'inaan yookaan shiroo meedaa lafa jennuun kanatti akka durii muraasa miti amma dhugaan. Baay'ateera. Gaafa duraa lama yookaan sadiin caaltanii baay'ee suuqii. Garuu ammas wanti dura ammas beektaa hojiin daldalaa kun wanniidha waan ta'eef kompiteeshiniidha waan ta'eef tokko maamila keetiin hojjetta. Lammaffaan immoo kwaalitii hojii keetiiti. Caaltee argamuu qabda waan ta'eef ammas akkuma kaleessaa sanatti amma ta'e anatu iyyuu duubatti hojii kanarraa duubatteedhe malee osoo hojjedhamu kaleessaa sana caalaa hojjechuu maaliif maamiltoonni kiyya kaleessaa har'allee nu mana bira dhufu sillee dabalate. Dhugaa keetii maamiltoonni ilma si bira dhufu baay'inumti nama uffata aadaa Oromoo hojjetu iyyuu dabalaa jira. Dabalaa jira. Gadda nama 2 turtanii nama 3 turtanii naannoo sanatti. Sanuu ijaan taaneen aadaa adda irraa ilaalamtanii har'a baay'attaniittu. Baay'anne. Akkaataan uffanni keenyatti hojjetamullee baay'ee dabaleera. Baay'ee dabaleera. Egaa guyyaa tokko dhufnee uffata aadaa sirraa fudhanneetu. Waan rakkinni hin jiru. Zeemadda hojjetti. Amma galma guddaa sana keessatti. Achuma keessa hin jira. Keessa jirta gaariidha. Gara aartiitti adeemnu. Aartii kana ogaa otuma isa kana hojjettu gara isaa muuziqaa fa'aa fiilmii fa'aa tiyaatiraa kanatti immoo gorte. Waan si ajaa'ibu waggaa 2-3 kana dura hojii baay'een hojjetaa ture beektaa asiin barnoonnis ni jira ture. Asiin hojiin uffataa kun ni jira ture. Jireenyi dhuunfaa kun jira. Hojii aartii kanatu jira. Waan si ajaa'ibu tiyaatira abbaa makoo fiilmii du'ees hin duune sirban yeroo sana gadhiise isaan kana hunduma isaa barnoota illee dabalatee hojii mana uffataa kana dabalatee haal tokkoon hojjetaa ture beektaa haal tokko jechuudha. Egaa kun hinuma cima ture garuu itti baheera. Maal isaa ta'u maal itti baheera kana booda sinumatti dhe. Miirri caancoodha gaafa caancoo turte manneen barnootaatti sirbaa turte yookaan immoo baandii naannoo sana ture keessatti hirmaachaa turte. Isa booda immoo barnoota achi xumurtee baandii sanas gallaksitee dhuftee hojii biraa jalqabdee akkamitti gara aartiitti achi deebite nama rakkisu moo man qabe gadi dhiisuu namatti deebi'e. Akkami beektaa hojiin aartii kuni aartiin tokko si qabee taanaan sin gadhiisu beektaa. Sin gadhiisu. Suusidha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf gidduu sanitti olmus waggaa 2-3 aartiirraa fagaadheen ture. Aartiirraa fagaadheen ture garuu. Egaa akkuma siin jedhee keessa kee jira waan ta'eef ittiin deebi'e gaafa ogummaa tokko gaafa irraa fagaattee itti deebitu wanni keetillee gadi bu'uu danda'a beektaa dandeettiin kee gadi bu'aa deemuu danda'a ta'a. Deebisee odeensiin ati qabdullee inni duraan qabdu sun sila osoo fagaachuu baattee tuma dabalataatuma deemtaami gaafa aartiirraa fagaattees haa ta'u ogummaa kamirraa gaafa fagaattee itti deebitu odeensiin keellee ammasuma seela wanti ta'aati deema bittinnaati deema. Bifa haaratiin immoo irra deebitee hojjettaa jechuudha. Gaafa sana immoo cimina si gaafata jechuudha si galee. Maaliin deebite innaa jalqabee sirba moo aartii fiilmii dura hojjette? Akkanii caancoodhaa deemee hawwisoo sana keessaa baheen sirba tokko nani deebi'ee sirba sanaan boodan fiilmii du'ees hin duune hojjedhe. Sirba isa kam hojjette jalqaba? Sirbi keenya jalqaba sirba qabsooti? Sirba innaa warraaqsaa sana? Innaa warraaqsaa kan warraaqsa kan qeerroo sana? Achi keessa ture sirba warraaqsa ture yeroo sana. Sirba boolirraan kan jedhu jalqaba sana hojjedhe. Itti aanseen fiilmii du'ees hin duune hojjedhe. Fiilmii sanatti dhufna mee waan sirba keessa jalqabaa irratti waan xiqqoo akka eenyutu barreessee akkamitti hojjetta waan jiru waan xiqqoo ishiin nutti. Sirbi sun akkami beektaa mogorootu na gargaari ture. Weellisaa Mogoroo Jifaadha jechuudha. Yeroo sanaan illee istiidiyoodhaaf egaa beektaa istiidiyoo fi waltajjii irratti hojjechuun gargar waan ta'eef istiidiyoo dhaqee saambila naa seene gaafa kana sagalichi isaa sagaleen Mogoroodha akkamitti akka bahe hin beennu achi bahee gadhiifame. Uummata keessa deemaa ture. Istiidiyoodha? Hin bahee saambilatu bahe jechuudha. Sagalee Mogoroo jechuudha. Sana booda hin bahee ani immoo sirbicha sana
osoo sirbi isaa uummata bira bayeetoo uummata biraan ga'een gidduu sanatti immoo hojjedhee xumureera. Kiliipillee irratti hojjedhe. Sanaan booda sirbi kiyyaa fi kan mogoroodhaa qixuma dhaggeeffatamaa ture. Mogoroo osoo argan sirbi kun kan mogorooti jedhu anas yoo argan kan Raajaa yoo xiqqoo shirraan yaadachiisuu dandeessa. Amma xiqqoo. Ayyaa ta'u. Isa taasitee hoo isa kama jette? Isa taansee gidduudhaan akkuma siin jedhe fiilmidha. Itti aansee fiilmii tokko ammasii fiilmii haqa dabe kan jedhudha. Kan Taamiraa Kabbadaa fa'aa waliin kan hojjennetu jira. Maal inni tanaashi xiyyeeffannoon ishee? Xiyyeeffannoon isheedha wannidha waan akka musinnaa kanarratti kan xiyyeeffatudha. Malaamaltummaa kanaan wal qabata. Eebbifameera galma giddu galaatti eebbifameera. Sana boodan sirba tokko immoo hojjedhe. Fiilmii sana irratti maal taatee hojjette be? Jechuun fiilmii warra booda irratti waan ati taatee hojjette waan akkuma qabuuf fiilmii atama jettu kana ilaalle fiilmoota kee kanatti irratti hirmaatte keessa kan taatu taate kanatti hirmaatte keessa maal taatee hojjette? Gara laafessa hamaa? Gara laafessa ta'ee hojjette. Gara laafessa ta'ee hojjette. Moo nama hatu taatee hojjette jechuun mala. Lakki gara laafessa ta'ee hojjette. Saakuma mucaa tokko ta'ee hojjedhe jechuun hir'iyaa jechuudha. Hir'iyaa isaa ta'ee hojjedhe. Hammeenyas hin qabu, gara laafummaas hin qabu, gidduma galeessatti hojjedhe. Egaa fiilmii akkanatti himtutti muuziqaa kan baratte yookaan immoo kan horatte hawwisoo keessan jalqabaa kan to'attedha. Fiilmii akkamitti ogummaa sana baratteetu moo yookaan muuxannoo namarraa moo akkamitti gara sanatti dhufte? Yeruma sana baay'ee achi keessatti waa baay'een hojjetaan ture beek. Eessatti? Hawwisoodhuma keessa yeroo jiru. Diraamallee nan barreessan ture. Waltajjii nan beeksisa. Ammallee nan beeksisa waltajjii. Nan sirballee. Deebisee immoo diraamaa garaagaraallee taatoo ta'ee nan hojjedhan. Kanaaf fiilmiin inni har'a hojjedhe kanaaf tiyaatiroonni amma hojjedhe kun kanan kana boodallee hojjechuudhaaf jiru achuma keessaa dhufte jechuudha. Amma ta'e yaa xiqqaatu malee. Sana booda adeemsa keessa kaa muuxannootu jira. Normaalii mana barumsaa galee aartii hin baranne muuxannoo dhumaanii egaa fedhiyyoos keessa jiraate muuxannoonis immoo ammoo mana barumsaa seentee barattu sana caala sii galee mana barumsaa seenanii barachuu dandeenya jechuu koo miti. Garuu seentee yoo baratteeyyuu kan uumamaan nama keessa jiru isa sanaadha waan ta'eef anaafillee ka'umsi achuma hundumaayyuu sirbas ta'ee tiyaatiras ta'ee fiilmis ta'ee anaaf ka'umsi shuma sana jechuudha waltajjii beeksisuus ta'ee. Yeroo jalqabaa fiilmii irratti innaa hirmaatan egaa wanti rakkisaan namoonni baay'een dandeettii too qabaatanii filatamuudhaaf yookaan taatoodhaaf yookaan nama iddoo ati hojjettutti arguutu barbaachisa. Namni tokko namni fiilmii barreessu tokko si filatee kootu fiilmii kana hojjechuudhaaf amma gara biraa irratti argamte isa sana irratti si argee faas fida. Akkamitti si argachuu danda'an si jechuuf hin galu. Akkuma isin jedhe fiilmii du'ee sin duune sana irratti jalqaba ka akkuma isin jedhe isaadha kan hojjedhe waan ta'eef dura mucaanii achirratti kaastina godhe kun durmaan na beeka. Naati hawwisoo sana keessa? Yeroo mana hawwisoo sana hojjedhu duraan na beeka waan ta'eef gaafa fiilmicha sana gaafa barreessu anatu fiit godheef natti fakkaata. Kottu hojjedhu dheena waa. Yeroon fiilmii sana hojjedhu haga kana gatiitti hin kennine sii galee jechuun amma kana hin ilaalamas jedhee yookiin immoo amma kana dhiibbaa hin uumas jedhee hin hojjenne waanuma salphaa godhee hin hojjedhe yeroo sanatti. Gara muuziqaatti adeemnu. Isa taasisee muuziqaa hojjette? Muuziqaa kan kunoo waanni waraana warra Afrikaatti hibba fakkaatu tokko uffata sana maadiina isaa hin godhatte dheedhi yaada. Waan sanatti. Muuziqichi muuziqaa bareeda ture. Amma hojjetamuu qaba hojjetameera jedheetuma yaada. Muuziqaa sana. Saa nyaattu biyyeen kan jedhu kana? Jajjabeessuudhaaf isii galee namoonni tokko waan sodaataniif sodaatanii. Akkamitti barreeffame itti dhufnaatisa? Eenyutu barreesse akkamitti kan? Kan barreesse barsiisaa Danda'a Boggaalaa jedhama. Riyaaduma kooti yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa aartiif tiyaatiraati. Isatu barreesse walalicha jechuudha. Kan hojjetes muuziqaa isaa Daawwitii. Viidiyoo isaas kan hojjete Zaakir Abdallaati yeroo sanatti. Kanaaf yeroo sanatti akkaatuma sanaan hojjetame kaa hojii bareeda jenneef
Maal inni yeroo baay'ee beektaa sirboota keessatti wantoota nama kolfisiisantu jira. Jechuudha aartii keessatti wantoota fayyadamantu jira. Achirratti amma maa sodaattaa isaa nyaatu biyya kan jedhu. Wanni wayii ture jettaa mucaa achi keessatti diraamaatikaalii hojjetame tokko agartee mucaan suni abbaan deemiti loleedhaan sii galee deemiti lole biyya eegeedhaan egaa akka jaarraa kanaa osoo hin taane Oromoon dur gaafa ilmi tokko gaafa dhalatu gaafa guddatu sadarkaa keessa darbu darbeetu sadarkaa biyya eeguu sanarra gaafire kanaaf mucaan sunillee sadarkaa biyya eeguu sanarra gahee jira waan ta'eef deemiti biyya eegii jedhaan eebootti kenne eeboof gaachanatti kenne maaliif Oromoon akka ammaa kana meeshaa dhukaasaa kanan qabu kaa dur meeshaa aadaatiin daangaasaa eeggata biyya isaa eeggata waan ta'eef eeboo gaachana sanatti kenna. Mucaan suni gaafa sana waan abbaan jedhee sana sodaatetu lola sana deemuu sodaatetu deebi'ee dhufe beette. Kanaaf amma gaafa sana maaf sodaatta sanyaattu biyya jechuun biyya keetiif wareegamidha sii galee yookiin immoo biyya kee eegi yookiin lafa kee eeggadhu. Maaliif siyaa nyaattu dhagaa haala gatii qaba. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii keenya waarii aartiiti. Qophii waarii aartii keenya har'aatiin immoo ogeessa aartii gosa adda addaa kan hojjetu jechuudha. Taatos hojjeta akkasumas wallisaadha. Akkasumas immoo uffata aadaa Oromoo diizaayinii godhaa ni qopheessa. Nama kana nama hojii hedduu baay'ee hojii gosa adda addaa hojjetu kana Rabbirraa Gizaa wajjin hin jira. Egaa waa'ee muuxannoo hojii isaa akkaataa inni gara hojii kanatti dhufeerraa odeessaa jira. Isinis hubachaa jirtu inni yaadna. Sirba isaa kana kan inni jalqaba hojjete kana si daawwachiifnee walitti deebina. Kabani kunus wayadu agota dachee gubbaatti nafanii ilaalcha jaajoo manyaatu tanna jaboon keessa nafanii guutii gootaa takkittiidha yartuu awwaalchisa galii. Waadaliyaa wadaltuuko keessaan jabboon armaan guutu waaqni dhaloota sinaatiksu. Lafan guutu leenji godhoosa gaddiifnaan dheeroof taddeefatu dhaala mana ho'aan jajjifaatiin kaayyoo qabaachuutu caala hoogaan harree manan taatu buusaa waraabessa diigaa taannachi qaamaaf summiidha foon yoo muraaniitti diigaa har'a dhimmuu fi aduunis dararoos ni jiraanna gaamoo hirbuu kana dhiigne galma dhugaa borii jaarra galma dhugaa borii jaarra maaf sodaattaa sanyaattu biyyeen 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 maaf sodaattaa sanyaattu biyyeen. Sammuun hin jabaatu mul'ata borii sin hubatu baasni dubbisaa dangaadha gootichi yoo haqa dubbatu lubnol jedhee inni ilaalu of jala malee durri tapha hayyuu qalbiinsaa fagoodha har'arra darbee boru argaa maaf sodaattaa sanyaattu biyyeen 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 maaf sodaattaa.
baasi dhidhiga kokkeetti qabani kunuus wayyaa du'a goota dachee gubbaatti nafanii ilaalachaa jooma nyaatu tanna jafoon keessa nafani duutii gootaa takkittiidha yartuu awwaalchisa galii waataliyyaa wataltuuko keessaan jabboon armaan guutu waaqni dhaloota sinaa tiksu turrisni kees lafan guutu leenji godhoosa gadhiifnaan deeroof taddeefatu dhaala maana ho'aan jajjifaatiin kaayyoo qabaachuutu caala googaan harree manan taatu yuusaa waraabin saddiiqa xaannachi qaamaaf summiidha foon yoo muraaniif didiiqa har'a dhimmuu fi aduunis nu daraaruus ni jiraanna gaamoo hirbuu kana dhiigne galma dhugaa borii jaarra galma dhugaa borii jaarra maaf sodaattaa sanyaattu biyyeen 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 sanyaattu biyyeen sanyaattu biyyeen maaf sodaattaa Tole egaa sirba maa sodaattaa si'aa nyaatu biyyeen jedhu kana hojjette immoo gara kamitti ceete sirba isa kam hojjette deemte immoo fiilmitti immoo achi deebite? Sana booda gidduudhaan Innis ta'e? tiyaatiran dhaqe. Ayyee. Tiyaatira Abbaa Maqoo tiyaatira jabaa ture. Ayyee. Oromiyaa keessa bakka hedduutti deemnee agarsiisneerra. Ayyee. Seenaa Abishee Garbaati? Seenaa Abishee Garbaati. Barsiistuu Lubaabaa Jamaal kan jedhamtu nama jabduudha. Isheetu barreessee qajeelchee. Ammallee yuunivarsiitii Jimmaa barsiisti. Nama jabduudha dhugaa dubbachuudha fi tiyaatira sana Oromiyaa keessa bakka hedduutti deemnee agarsiisneerra. Asiin haga Walloo Kamisee uummata Kamisee beektee uummata Oromoo Wallootiif dhaqnee agarsiisneerra. Asiin Iluu Abbaaboor Shaambuu Naqamtee haga Hamboo iddoo garaagaraatti asiin giddugala galma aadaa Oromootti yeroo lama sadii deemnee agarsiisnee kanaaf gidduudhaan tiyaatira sana hojjedhee tiyaatirri suni dhugaa dubbachuudhaaf waa lama na fayyade. Tokko sababa sanaatiin godinaalee Oromiyaa keessa jiran kana daawwanneerra. Oromiyaa aartiidhaan beektu kanaaf kanaaf waan adda addaa kanaaf baay'ee nu fayyade. Lammaffaan immoo dandeettii aartiidhaaf qabdullee tiyaatira keessatti of ilaalta beekte. Maaliif amma fiilmiin waraabdaa irra deebitee bakka haafes irra deebitee hin balleessitaa waraabdas. Fiilmiin tiyaatirri garuu akkas miti. Daayirektii agarsiistaa ati dogongortee taanan hojiin keessuni. Ati dogongortee taana warra si duuba jiru sanallee hin dogongorsiista. Fayyaan mashii yookaan laayif kan jennuun kan agarta. Bakka ishuma laayifii sana dabarsita waan ta'eef ciminni kee achirratti murtaa'a jechuudha. Dhaabbannaan kee dubbiin kee ati sodaatte taanan uummanni harka sii rukutuu danda'a sitti dhaadachuu danda'a. Ati hojii badaa achirratti agarsiista yoo ta'e uummanni bar waraqaalee sitti darbachuu danda'a odeensin. Jaalateeti miti immoo kana kan godhu sii galee hojii keessan tuyyuu miira keessa odeensii galchuu danda'a waan ta'eef sana hundumaayyuu dandamatteetu ati gaafa sana rabbirraa osoo hin taane yookiin olaansaa osoo hin taane nama sana taatee achirratti dhaabattee agarsiista. Bakka taatoo bakka buutee sana taatee hojjetta. Taatoo bakka buutee sana taatee hojjetta. Gaafa sana sodaawwanni jedhamu hin jiru. Jechoota yookiin immoo daayiloogii achirratti fayyadamtu sana iskiriiptii barreeffamee sii kenname sana dagachuun hin jiru. Bakka dhaabachuu qabdu sana dhaabachuu hin qabdu taanan nama biraa jalaa fudhatteetta waan ta'eef isteejiin sun illee hin badaa jechuudha sii galee. Kanaaf of eeggannoo guddaa barbaada waan ta'eef anillee hojii sana carraa sana argadhee gaafa hojjedhu haga tokko achi keessatti of laalee ittillee gammadeera jechuudha sii galee. Kanaaf eenyu taatee hojjette lolee taatee hojjette moo Abishee faa taatee hojjette moo Qadiida Wandabee faa taatee hojjette moo lakki ani saakuman ta'ee hojjette. Saakuma Abishee Garbaatan ta'ee hojjette. Lola bulchiisa akkasan ta'ee hojjette.
akkam ture odeessiin keessan jechuun yeroo sanatti na yaadadha baay'ee miidiyaa hawaasaa kana irratti baay'ee irratti dubbatamaa ture tiyaatirri suni yeroo baay'ee tiyaatiroonni afaan oromootiin barreeffamanii waan akkasii baay'ee hin argaman kookaan kan warra duriifaa fi waan aadaa irratti xiyyeeffate malee gootummaa kana irratti baay'ee kan leellifamu argu hin argu baay'inaan hin jiru jechuu dandeenya. Gootanni Oromoo hedduu jira tiyaatirri ittiin hojjetame gaarii kan ta'u biyyuma kanatti tiyaatiroota maqaa namootaatiin hojjetan yookaan gootota jedhamanii kan ittiin hojjetan warra mootii fa'iin kan hojjetaman hedduun arga. Karaa Oromootiin garuu baay'ee argee hin beeku. Akka carraa ta'ee tiyaatira abbaa makoon ilaalle dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een garuu akka jaalatan natti maniiru. Akkam ture akkamti isin keessummeessan jechuun iddoo baay'ee deemtanitti waan ta'eef mirri namaa akkam ture tiyaatira kana. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma isin jedhe carraa sana argadheen gaafanii godinaalee Oromiyaa kana keessa deddeemitti gaafanii uummata kana wajjin wal baru miirri uummataa beektaa kun isaanii gammachuu si qabu sitti mul'isa achi keessatti ati uummanni kun ammam akka si jaalatu agarta akkasumas immoo bootan itti agarsiisu illee dadhabnee rakkoon hedduun nu qunnamee itti dhiisne illee jira kanaaf sana achi keessatti ilaaltaa jechuudha si galee walumaa galatti akka tiyaatira afaan oromootiitti godinaalee oromiyaa keessattii fi akkaataan simannaa uummata keenya akkuma jirutti ta'ee ammallee ni hafa beektaa. Tiyaatira irratti. Amma maanni beeraarii tiyaatirii moo maal jedhamu kana? Tiyaatira biyyaalessaa kana keessatti hagam beekutti seenaa tiyaatira biyyaalessaa sana keessatti tiyaatira dukkanaan duubamoo maal kan jedhamu tokkotu dur keessa agarsiifamaa turedha. Amma garuu yeroo jalqabaatiif dheengadda dhiyeenya kana tiyaatirri jalqaban waan jedhamutu keessatti agarsiisnuuf yaalii guddaa godhaa turre. Egaa amma deemameetu milkaa'uu dadhabne. Egaa inni normaalii rakkoo mataa isaa qaba waan ta'eef haalonni mataan isaa yoo rakkoodha waan ta'eef rakkoon yeroo kamuu rakkuma. So ammallee gama tiyaatiraatiin baay'ee hafa waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu aadaa fi turizimiis ta'uu danda'a mootummaas haa ta'u uummatas haa ta'u warri ogummaadhaan kana keessa jiranillee tiyaatira afaan oromoo irratti jabaatamee hojjechuun dirqamalleedha maaliif tokko namoota jajjaboon achi keessaa yoo ba'an industirii aartii oromoodhaa kana fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf akka galteetti itti fayyadamuu danda'u lammaffaan immoo seenaadhuma uummata kanaa himuun afaaniin qofa haasa'uun barreessuu qofa osoo hin taane daariitti namni gaafa ijaan arge gaafa dubbisee waa hubaturra yookiin immoo itti muurra daariitti gaafa ijaan arge hin amana beektaa uummanni illee tiyaatira sana keessatti illee ani waan kana waan nu badheetu jira bara. Egalee gaafa nuti tiyaatira sana agarsiisnu seenaa Abishee Garbaa akkamitti jarri akka fudhattee akkamitti akka goomfame qadiidaa wannabee maal akka godhee maal akka hojjetaa ture shirri akkamii akka xaxamaa ture gaafa achi uummata sanatti gaafa agarsiisnu shiroonni akkasiisuun ammallee uummata keessa akka jiran hin agarsiisa waan ta'eef uummanni gaafa sana maal agarsiisa seenaa kaleessaa sanaati gaafa itti himtu waan har'a uummanni kun keessa jiru yaadata jechuudha siigalee sanaaf uummanni gaafa sana maal ta'a miira keessa seenaa jechuudha miira keessa seenaa jechuun immoo waan deeggaruu qabullee hin deeggara beektaa tiyaatira afaan oromootiif waan kana buusii osoo jedhamte nama buusta. Isa taas deemu sirbatti deemu moo fiilmii sirba waa'ee sirba keessa kanaa mul'atu jaaloo isa dhumaa kana. Sirba keessa dhuma ammareef hojjeta jechuudha. Ji'oota ji'a afur shan. Maalinni sirba sana akkamitti hojjete eenyu barreesse isa akkamitti hojjete? Sirbicha normaalii ammas kan barreesse barsiisuu danda'aadha. Kaataangoo namni jedhamullee barreesseera. Warloo biyya daloosaa Aanaa Shimallis Abbaabuutii fi danda'an wal taaniitu hojjenne. Kanaaf hojii bareeda ture. Viidiyoo isaas kan hojjete Zaakir Abdallaati. Kanaaf akkaatuma sanaan. Maanni jaaloon kun intanaadha? Jaaloon hiikni isaa hiriyaa jechuudha. Hiriyaa jaaloo saakuma jaal waliin jennaan jaal akkas jechuudha. Poolitikaa keessatti qofa waan beekamu se'adam garuu yeroo baay'ee jaal waliin jedha. Yaal waliin jedha warra Salaaleetti yaal waliin jedhu warri bahaa gara kibbaa yaa jiran warri Booraan Gujiifaa immoo jaal waliin jedhu. Jiddu galeessa kanatti illee yaal waliin jedhu yaa fayyadamu. Hiriyaa jechuudha waa biraa miti. Yookiin immoo isa gwaaddi jedhamu. Yeroo baay'ee wanni keessatti fayyadamu. Dhiichisaa miti? Dhiichisaa.
viidiyoo isaa yeroo baay'ee yaada akkatti kennitu barbaada kan kee kanarratti illee toon ta'ini yeroo baay'ee aadaa keenya keessa dhiichisan warra dhiiraatu dhiichisa miti durba faa keessatti hirmaachiftaniittu haa bareeduumaaf godhama akka bidhamee durbis boota mataa ishee qabdi si fakkeenyaaf amma sirbi suni sirba warraaqsaa yoo ta'e dubartiinis warraaqsa keessatti gahee mataa ishee qabdi kanaafuu isa kaleessa sirba qabsoo keessattis haa ta'u sochii kam keessattuu dhiirri qofti hirmaachaa ture sana dubartiin illee akka hirmaachuu dandeessu agarsiisuu danda'u nutti jira. Lammaffaa immoo dhiira qofaan osoo hin taane kiliippoomti sun illee gireesii kan horatu yoo wal ta'aniidhaan gareedha yoo hojjetame jedhamee waan yaadamee fi akkaataa sanaan hojjetama. Gabaarratti si fudhatame yookaan hawaasa biratti deemaa baay'ee deemaa. Egaa tiiktookii kanatu dhufee beektaa hojii aartiidhaa kana amma akka yaadametti deemaan turre. Kutanii namni bootumatti babbareede qofa walii ergu. Baay'ee hojii sirboota kana amma baay'ee sirba Andu'aalem amma almost naannoo miliyoona 7-8 ilaalame fakkaata yoo gurguru baadhee. Namni eessarra ilaala beektaa tiiktook irraa ilaala beektee yuutuub irraa jechuudha. Ilaalamnee miti ilaalameera. Meebii osoo tiiktookiin kun jiraachuu baate sirbi kun kana caala ilaalamuu danda'a laata. Waan jedhutu yaadni akkasiina keessa jira jechuudha. Kanaaf amma sirbi kiyyallee tiiktook irrattis miidiyaa hawaasaa irrattis bakka adda addaatti deemaa jira. Akka gaarii deemaa. Gaariidha. Sirba kana itti deebina waa'ee sirba kanaatti boodasi. Waa'ee fiilmii tokko deebine tokkicha. Fiilmii keessattiyyuu fiilmii ati boobarraa taate boobarraa siin jedhee boobarraa taate kanatti hojjette. Duuti maalaa taatu tani. Mee waa'ee fiilmii sanaa nutti mee fiilmii sana mooran immoo kan jalqaba gaaffiin jalqaba si gaafadhe kamtu caalaa hawaasa biratti si beeksisee gaa jiru. Ani amma fiilmii sana deddeebi'ee tiiktookii kanarrattis nan argaa viidiyoo yuutuubii fa'aa irrattis feesbuukii fa'aa irrattis citee yoo deemu nan argaa. Namoonni baay'een tarii achirratti si beekuyyuu jedheeti yaada fiilmii sana irratti taatoo cimaa taate hojjette dhugaa dubbachuudhaaf garuu xiqqoo ishii nama sodaachisu hojjette waan lolaa taate akka manatti kolfitu kana ta'u ta'in mee waan fiilmii sanaa irratti beenyu kan eenyuuti fiilmii sun akkamitti kana. Fiilmichi kan barreesse Alamuu Jimaa jedhama. Mucaa Caancooti. Mucaa jabaadha. Ammallee ogeessa kaameeraati. Waraabbiis kan waraabeessuma. Ediitis kan godheessuma. Daayirektarisisuma ture yeroo sanatti. Haalotatu mijatu tarii otoo akkas ta'uu baatee gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf. Odoo akkas ta'uu baatee bareeda ture beektaa otoo namni biraan itti dabalame gaariidha. Bareeda ture garuu nuti amma yeroo sanatti fiilmii kana sadarkaa kanatti hojjenna jennee yaadne dhugaa dubbachuudhaaf. Bakka hojjechuu waan qabnuuf fedhiidhumti aartii waan nu keessa jiruu fi mucaanis fedhii aartii waan qabuuf hojjechuun qaba jedhee waa yaadeef malee osoo amma ta'e akkasitti hojjechuu dhiisuu dandeenya. Maaliif hunduu hojiin ogummaa mataasaa qaba waan ta'eef daayirektara biraatti barbaaduu dandeenya. Inni barreessaa yoo ta'e kaameeraamaanii nama biraatti barbaaduu dandeenya. Ediitarallee nama biraa godhuu dandeenya sii galee. Garuu yaada mataa yoo amma ogeessa adda addaa ta'e yaadni adda addaa walitti dhufa. Waan miidhagsu walitti dabalamaa deema. Isa sana ture. Jechuun malee badaa ta'ee miti. Namni tokkicha hojjechuudha. Mucaan garuu baay'ee biizii ta'e yeroo sanatti baay'ee. Baadiyyaa torban lama teenyetti kan waraabame baadiyyaatti gallee waraabbii halkaniifaatu ture. Egaa chaayilenjii sana keessa darbinee ammuma humna keenya hojjenne. Yaadni fiilmii sana tarii namni fiilmii kana daawwate hin beeka jedheeti yaada. Yaadni fiilmii sana bu'uurri isaa baadiyyaatti xiyyeeffata. Baay'ee jiruu fi jireenya hawaasa keenyaa. Akka beektaa wantichi egaa. Hawaasni keenya lafaaf hammam akka wareegamu. Akka wareegamu agarsiisa. Oromoon lafaaf hammam bakka akkamii akka lafaaf inni qabu hin beekama waan ta'eef. Daangaa irratti warri rukutuun ima jira bara. Jira. Namni fira obbolaa. Daangaa taakkuu tokko laala amma kana dabartee taananii obboleessiif obboleessi illee waliin dhiisu. Lafarratti jechuudha. So yaadni fiilmii sanaatti illee sanuma dhugoomsuudhaaf isii galee. Oromoon hammam akka lafa isaatiif aarsaa akkam akka kaffalaa ture. Har'a illee hammam akka kaffalaa akka jiru. Keessumattuu guddina magaalaa wajjin wal qabatee qotee bulaan keenya lafti akkamitti akka irra iddoo induustiraalii ri'aa wajjin wal qabatee qotee bulaan keenya haa ta'u hawaasni keenya lafa isaatirraa buqqa'ee rakkatanii sana booda irraa buqqa'uu diduudhaaf immoo aarsaa akkamii akka kaffalan fiilmii sana keessatti agarsiisnee jirra jechuudha. Anis taatoo fiilmii sanaa egaa
abbaa biyyaa yookiin abbaa lafaa ta'een hojjedhee Abbaa lafaa. abbaa lafaa ta'ee gaafan hojjedhu Abbaa lafaa jechuun abbaa nama abbaa humnaa jechuudha. Abbaa humnaa jechuudha. Abbaa lafaa jechuun bakka hundumtuu isaa harka jira. Lafa abbaa barbaadeetti bahee qotata. Yoo barbaade hin gurgurata, yoo barbaade horii isaatti bobbaafata jechuudha. Kan immoo dhuftee jala dubbatte yoo barbaade hin ajjeesaa, yoo barbaade waan barbaade. Anillee sana ta'een hojjedhe waan ta'eef egaa amman hojjechuu qabu hojjechuu waan hin qabuuf rabbirraa isaa har'a beektu kana osoo hin taane warra gaafa sana jabaadhee lubbuu nama baay'ee balleesseera. Maatii baay'ee bittinneesseera. Sana kanan godheef immoo hojjechuu waan hin qabuuf waan ta'eef seenaa dhuguma uummata keenya keessa jirudha fiilmiin suni kan itti hojjetame jedhee tan ayyaade. Osoo na yaadachiifte yookaan immoo iddoo tokko keessaa iddoo kunoo lafa kana kaloo kana lamaffaa itti deebitee irra geessu kan jettu kana mee tokkicha yoo nu yaadachiifte yookaan daawwattoota keenya natti tolaatu yaadachiifte. Jetteere. Lolii mee akka amma kolfitu kana ta'e akka achitti loltu sanatti lolii. Ati eeyyamtes eeyyamuu baattes ani abarraan hore eeyyame gaadha. Ta'uu baannan lafa kanarraa hin dhabama si taasisa. Dhageesse. Fiilmii kanarra iddoo muraasa isaa daawwattoota keenya agarsiifnu. Beektaa akkaataa isinitti hojjettanii yeroo isaatti dhugumatti waggaa muraasa dura hojjetamiti waggaa 4 waggaa 4 dura hojjettanii. Awwaardii lamatti sadiitti hin fudhanne baase. Baay'ee jaaladheera. Tokko haala jireenya hawaasa keenya kan baadiyyaa akkatti jiraatan maatii wajjin akkamitti akka jiraatan akkamitti abbaan ilmatti qabeenya isaa akka dabarsu. Dhugaadha. Hamaa waan numti fe'eyyuu yoo ta'eyyuu abbaan hamaanis jiraatu uummanni keenya eenyummaa isaatiif lafa isaatiif aarsaa inni kaffalu ittiin agarsiiftanitti. Achirratti maaltu ture beektaa? Ani obbo Abarraa ta'ee gaafan hojjedhu lafa namaatiin humnumaan qabachaa ture miire. Nama sana mucaa xiqqaa tokkotti daangaa isaatti agarsiisaa ture. Kana jechuun maal agarsiisa jechuudha? Oromoon ilma isaatti daangaa agarsiisaa jechuudha beektee biyya isaattillee agarsiisaa jechuudha. Kanaaf yoo har'a si dadhabe boruun dhufeera bar gurbichi. Humni keessan akkas ta'e biyya. Eega maarree ani namicha nan ajjeese abbaa mucaan sun immoo guddatee dhufee ana na balleessuudhaaf dhufe sii galee. Kana jechuun haaloo walirratti bahu jechuudha bar. Yoo har'a namni waa godhuu baateyyuu lafa isaa sanarraa hobuu qeeyyuu dhaloonni boru lafa isaa sanaaf aarsaa kaffaluu akka qabu lafarraa fudhatame sana lafa abbaa isaas haa ta'u biyya isaas haa ta'u dhaloonni akka deebisuu qabu agarsiisaa jechuudha iddoo sanatti. Kanaafidha fakkaata ilma jira badu maqaan sirbi jedhamtu kun sirba waan akkasii dhugaadha seenaa baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Gara fuulduraatti wantoonni akkasii kuni gaafa teekinooloojiidhaan akkuma jalqaba jenne ogeessa adda addaa fa'aa dabalatanii gaafa hojjetaman immoo namoonni akka sanaa namoonni kana barreessanis kana hojjetanis ammam waan baay'ee of harkaa akka qaban yookaan immoo humna waa hojjechuu akka of harkaa qaban kan agarsiisedha. Fuulduratti kana caalaan hojjetu jedheetti yaada sinis keessatti hirmaata taatanii argina jedheetti yaada. Mee xiqqoo ishii fiilmii kanarra iddoo inni taatoo ta'ee hojjete waan muraasa sin agarsiifnaati san daawwannee walitti adeemnu. Ani hanan jedha. Osoo nuyi dheeraa jirru waan irratti bitu kun eenyu? Abarraatu irratti bitu. Maal? Abarruma abbaa biyyaa moo? Isuma abbaa biyyaa. Akkas taanaan lafti kun sittaafuu dhiisi. Ammarreen dhiisuu hin danda'u. Humna koo tolatti ta'ee jira. Maalu tolosaa koo dhiisi? Amala isaa osoo beektu moo? Osoo jaarsa biyyaatti hin dirree moo'atte? Humnaan dhufee akkasirraa fudhatu beekta. Jaarsa kamtu isatti dubbataa? Akkas jechaatiin yeroo inni waan irraa fudhatu callisaa ture. Kanaan booda garuu nagahee jira. Ati yoo bittan yeroo inni waan irraa fudhatu callisaa. Amma kan isaaf lafa koo guutumaa guutuutti irraa fudhatee harka duwwaatti naan bisuu qofa. Akka kootti garuu callisnee ijoollee keenya iddoo guddisnee nuuf wayya. Yoo toleen ijaarsa biyyaan itti erga.
Jaarsolii sun lafa sana si murteessaniiru. Dilbata kanamatti na beellamaniiru. Fudhi minaan kana. Fudhi. Yana keessa. Lafti kun si harkaa bahee taanaan qabeenyaati qabdu hunda. Ijoollee keetti haadha manaa keessan dabaleen si harkaa fuudhu. Tole gooftaati. Tole gooftaati. Tole gooftaati. Kaimes! Maal laabattee na laata? Amma farsoon kee jedhamutti. Dhahee farsoo koo fidasitti. Akkuma beekamu kaloon kun asii kaasee gama dhakaasan bira ga'utti kan kootu ture. Yaa ta'u garuu abarraan baruma baraan daangaa isaa asiikfachaatuma kanoo dhakaasii kana biraan ga'ee jira. Kana booda garuu kan keetta akka ittisnis hin nyaatu. Akkam bultan obbo Abarra. Nagaa kee achi qabeete amma maal barbaadu? Dhiifama naaf godhaati kaloon ani bitee tikfachaa jiru akkamiin irratti bittanii? Isa kanas hin gaafii dhufe. Amma lafa sirratti bituu kootu si dhukkubsee na gaafii dhufte jechuudha re? Eeyyen. Yeroo hundaa kanan ani bitan irratti bittu. Qabeenya dhuunfaa koos humnaan irraa fudhattu. Kana booda garuu akka akkas ta'uun barbaadu. Ati barbaaduu baattes ani yoon barbaade gaadha. Na dhageessa. Lafa sirratti bituu miti qabeenyaati qabdu hunda sirraa fuudhee qullaa keessa dhaabuu nan danda'a. Kanaan booda nagaan jiraachuu yoo barbaade lafa jettu kana dhiistee harka kee marattee taa'uu qabda. Kanaan booda kottee kee akka qe'ee koomge. Dabartee jirta. Waggaa 10 dura namticha tokkoon kaloo irratti wal loltanii inni siree ba'ate laga jalaa ceetee obboleessi kee abbaa koo duuban ayee laga gatee ajjeese. Amma galiiti Abarraa fi Biqilaadhaan mucaan tola isaa inni xiqqichi dhufee jira. Kanaafuu lafa keenyarraa nagaan nu galaa jedhee tiitti. Qaba baanke natu bade. Akkatti mucatti ilmi sun mucaa koo cabsee natti argiti. Isi maali baarta? Akkuma inni jedhe borga nama horii kaloo keessan geenye. Mee dhiira kaloo sanarraan dhorkitu laallaamoti. Balleessan kun kan kooti. Osoo yeroo daa'imummaa sirriitti morma ishii micciiree lafa jala dibee jiraadhe. Har'a kun hunduratti. Muddamin irratti ilaalla. Isin asuma tura. Ani fardaan bu'eetan ijoollee tana caccabsee dhufa. Yoo sitti gadi dhufanoo kophaa keessi jeessu lakki. Eessan na bira gahu? Fardaan sun jalaa ba'a. Gadumana kootu yaa sareeti. Reeffa kee tanneen allaattii si taasisa. Eenyutu rasaasan dhahe? Ani kanan jedhu. Eenyuma inni ijoollee kootti rasaasa bulu. Suni daa'imatti rasaasa eessumaa fiduu hin dandeenye. Kan isaan gargaaru kan biraa duuba jira jechuudha. Waan feetes taatu hunda ishiitu balleessuu qabna. Idamtummoo erga namoonni hunduu gara mana isaanii galanii booda dhaqnee mana isaanii irratti gubne hundi ishiitu keessaa gubattu. Kana booda galgala bakka isaan jiran ijaaru dhuftanii argattan tana reeffa isaanii naaf fidanii dhufu. Daawwattoota keenya akkuma argitanii Rabbirraanii taatoo fiilmii kana irratti inni ta'ee hojjete keessa nama ta'ee hojjete hama namni eddas Abarraadha Faasillolle fiilmii kana irratti akka hama akka kanaatu fiilmiin jedhani Dhugaa dubbachuuf jedhaniiru. Maala tokko isaa Namuma na beekutu iyyuu haati sumaa hinaan jiru beekte namni na beeku bara.
Hammeenyi egaa akkasiis hin beekne. Keessattuu daa'ima fa'aa haadha rakkatte faana. Haati ijoollee ishee adda babaastee gaafa uffannistu ijoolleen gaafa rukutamanii bishaanitti wal gatan egaa wanna baay'eetu ture achi keessatti san sana gaafa laaltu dhuguma akka mi'atu natti naarree garuu. Natti lolantu ture beektaa ati akkamitti nama akkasitti ajjeesita naa jedhamaa ture beektee bilbilatti namoonni beekuudhaaf dhugaatti fakkaatee reebamanis jiru kan buruqe fa'aa kan reebame fa'aa yaadadha asuma magaalaa Finfinnee keessatti taatoo. Mucaa mana maanni fiilmii diraamaa Sawula namni akkas rukutame jira. Piyaasaa kanatti kan rukutame. Miirri namummaa gaafa miira namummaa keessaa ba'anii gaafa waan biraa godhanii na argitu dhugumatti dhuguma sitti fakkaachuu danda'a. Keessattuu biyya akka keenyaa keessatti ulfaataadha. Kanumaaf ani si gaafadhe. Baguma sirreebiin malee barakko. Lakkinan ta'u. Ayyee. Kan kanaan boodaa mochi. Fiilmii kanaan booda hojjetamu. Fiilmii keenya keessatti waan akkasiitu barbaadama. Maalinni fiilmii keessatti wanti fiilmii mi'eessanii taatoowwan lola. Mimmi'eessitu waan akkasiin jiru yoo ta'e fakkeenyaaf amma fiilmii keenya keessatti mucaanii wayyoo kan jedhu ammaachi keessatti intertensi godha asii galee asiin uummanni gaddaa kan nama aarsuun jiru asiin uummanni gaddaa asiin immoo gaafa mucaan sun interten nama godhu hin kolfa beektaa marqaan kun immoo akkatti mi'oofii kanaaf asiin oduma boossu dhumaara asiin immoo hin kofaltaa jechuudha gaafa sana maal laala uummanni namni osoo hin numfin fiilmii sana laalee xumuraa jechuudha. Karaakteriin yookaan immoo taatoowwan akkasii gaariidha dheetii yaada. Anuu gara fuulduraatti taatoo akkasii namni barbaadu osoo barbaaddate gaariidha dheetii. Habaa taatee hojjechuu dandeessa. Habaa gurbichi habaa miti akkas hin beekna. Garuu fiilmii irratti hamaa ta'us jedhanii bara hojjechuu barbaadu. Gaaris ta'e mana hojjedha. Ammeenya sinuma nammaadha. Tokko fiilmiin jechuun mataan isaa waan hunda danda'udha. Yeruma kamiyyuu. Yeroo kana hamaa akka taane sin beeka. Tole ergeetti. Hamaa akka taane sin beeka. Kanaayyuu immoo warri keenya hamaa gaafa jennu amalatti fiilmii sana irratti hojjette harki caalaa qabaachuu dhiisuu dandeenya. Maaliif akka atabarraa baafatte iyyuu asirratti hin dubbannuuf malee. Sirba Salaalee keessa waan tokko jira barraa wajjin waan wal qabatu. Si bahee biyyaa si bahee kan jedhanii namarraadhaan moo ani baalabbata warra Salaalee bara durii. Meebii namni fiilmii sana barreesse maaliif akka barreesse yookaan callisee sii kennee maqaa kana yookaan sana yaadeetu hin beeknu. Anyway fiilmii fi abjuun yookaan immoo aartii fi abjuun akka abbaan hiikkatetti jedhanii fi sana asumatti yaadiif nuti. Itti aansitee egaa fiilmii kana adda hojjette booda immoo akkuma jalqaba jette jaaloo kana hojjetteetta sirba jaaloo jedhu kana hojjetteetta. Jaaloo sana gabaattis baheera akka jaalatame nutti himtee jirta. Maal hojjechaa jirta immoo? Ammas sirba tokko hojjetaa jira. Sirba bareedaa tokko. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti yoo Waaqayyo jedhe bara haaraa kana keessatti uummata biraan nan ga'a jedheen yaadaara. Inni biraa ammatti sagantaan qaba. Sagantaan qopheessaara. Sagantaa akkam jechuun sagantaa heebbaa. Eebba sirba kee kana eebbisiisuu. Sirbuma sagantaa konsertiin qaba. Konsertii heebba fiiziitiin qaba jechuudha. Gaafa 19 hagayya 19 fuulduraa kana. Kanaaf ammatti gidduu kana olmost ji'a lamaan sadan kana isuman hojjetaa ture. Eebbisiisuudhaaf. Egaa eebbi kun yeroo baay'ee maalinni aartii keenya utubeera jechuun ni danda'ama. Maaliifi gabaatti yoo baasan egaa wanti nani irra deddeebi'ee namoota hedduu waan gaafachaa tureef sin gaafanne salma jetta jedheetti yaada. Yeroo baay'ee aartii keenya durumarraa qabee aartiin Oromoo gurguramee bu'aa wayii buuseera jechuun baay'ee ulfaata. Yeroo duraa dhiibbaa adda addaa ture. Amma immoo yoo dhufu yoo barammaa kanatti yoo dhufne immoo haalumti amma jiru kun mataansaa addunyaan marra haalli jiru. Haalatti gabaatti baasanii gurguran baay'ee dadhabsiiseera jechuun sooshaal miidiyaa kana wajjin wal qabatee wantoota adda addaa jira. Gurguranii bu'aa irraa argachuun xiqqaadha jedheetan namoota warra kaan irraa waan hin dhagahu. Yoo baay'ate warri yuutuubii dhaammatee sii kennuu danda'u. Yoo baay'ate. Waan ati hojjettee sana iyyuu fidaa. Isaayyuu sin deebisu. Har'a kiliibii tokko hojjechuudhaaf 500,000 miliyoona tokkotti fixxa. Yoo xiqqeessite. Yoo xiqqeessite isaayyuu yuutuubiin sana sii kaffalu hin jiru. Deebisee warra teeleeti ammate. Kasii kaffalu sana bira odaa. Teleen amma waan gaarii fideera. Tokko tajaajila uummanni akkaataa tajaajileen kaffaluu danda'a. Lammaffaa immoo dursallee sii kaffaluudha. Jechuun kun gaadhaa miti amma laal. Gurgurame jechuu koo miti. Yoo baay'ate ishee kanatti argamaadha sii galee. Malee wanni achirraa argamu hin jiru.
jiru. Amma gaasuni eebbisuun waan akkas konsartii kanaanii akkasumas immoo waan hojjetan kana walitti qaban iddoo tokkotti immoo dhufanii namoota wajjin hiriyootuma walitti waamanii eebbisiisuun kuni harka wal utubanii aartii kana garatti fufuutti waan taasifamuudhaa fi namoota baay'ees aartii keenya keessatti ciccimsee bu'aa gaarii buuseera hojiin akkasii kuni jechuu kooti. Atis amma kanaan dura eebbistee beektu miti akkatti? Eebbisee hin beeku. Amma jalqabde. Mee waa'ee isaa bal'inaan namoonni akka irratti hirmaatanii fi yoo intanaa qabaatee nuti maal yaaddanii eessatti qopheessite waan jedhu? Sagantichi yaayyaadha. Yaayyaa viileejii jechuun sululta jechuudha. Yaayyaa viileejii bakka jedhamutu jira. Achitti kan qophaa'e sagantichi koree sagantichaa achitti qopheessanii haga danda'amaa ta'etti namoonni jajjaboon irratti hin argama jedhameeti kan yaadamu. Artistoonni hedduun illee irratti hin argama jedhameeti kan tilmaamamu. Kanaaf uummanni Oromootis sagantaa sana irratti akkanaaf argamtan asumaan waamicha koo dabarsaa. Akka waliigalaatti egaa Waaqayyo yoo nu milkeesse inuma milkoofna jennee yaanna. Maaliif uummata kana qabattee waan ati milkoofneef hin jiru waan ta'eef anis uummata kana qabadheetiin uummata kana abdadheen sagantaa kana kanan qopheesse waan ta'eef bara kana keessa yookiin bara haaraa kana keessa waa lamaadha kanan karoorfadhe tokko akkuma siin jedhe sirbaa nama xumureetoo jirutu jira. Kanuma nama heebbisiisuudhaaf deemu kana jechuudha. Isa bara haaraa kanarratti hin gadhiifama. Itti aansee immoo fiilmii bareeda tokko bara kana keessa hojjechuudhaaf karoorfadhe. Kan ofii kee moo kan namoota biraa? Kanuma kooti. Kanuma koo anis irratti taatoodhaan irratti hirmadhe. Sana gochuudhaaf immoo ka maallaqa si barbaachisa. Maallaqa sana immoo akkuma atu kaaste artistiin waan ittiin nyaatee buluyyuu hin qabu waan ta'eef uummatuma kanarraa walitti qaqqabateetu sanattiin godha waan ta'eef anillee madda galii amma sagantaa kanarraa argadhu isa kanattiin hojjechuuf kanan karoorfadhe. Kanaaf isinis uummanni Oromoo biyya keessas jirtan biyya alaa jirtan qaamanis yoo argamuu baattan sagantaa kanarratti akka deeggarsan nu gootanii fi warri immoo argamuudhaaf carraa argattan sagantaa kanarratti akka nuuf hirmaattan akka irratti nuuf argamtan asumaan maqaa Oromummaatiin waamicha isinii dabarsine jechuun barbaada. Ayyee egaa waan baay'ee jalqaban jedhe waan ta'eef wal utubuun wal deeggaruun si qofaadhaaf otoo hin ta'in egeree aartii keenya gara fuulduraatti itti fufsisuudhaaf nu fayyada. Kanaan duras immoo nu fayyadeera. Keessattiyyuu bara dhiyoodhaas namootuma nani quba qabu hedduun isaanii akkanaan wal utubanii hojiiwwan babbareedaa sana booda fidanii nu agarsiisaniiru jechaadha. Keessattuu gama muuziqaa Oromootiin gama fiilmiif gama tiyaatira diraamaa fa'a kanaan illee baay'ee amma kana deemneerra jechuu baannu. Yoo akkatti wal utubne immoo keessaayyuu namni akka kee kana ogummaa gosa adda addaa qabu kuni atamma muuziqaadhaan kananati nani eebbisiisa jechaa jirtu kan immoo konsertiisa kanan qopheessa jechaa jirtu irratti hojjedha immoo taasise kanatti jettu immoo fiilmiidha waan ta'eef sanarratti bu'aa nuu buusa jechuudha. Yoo wal deeggarre yoo wal utubne bu'aa nuti irraa argannu siif otoo hin ta'in nuuf deebiinsa uummata keenyaaf ta'a jechuudha. Maaliif industiriin fiilmii kuni waan baay'ee of keessaa qaba. Aadaa ittiin ibsata jiruuf jireenya hawaasa keenyaa akkuma jalqaba jennee waan baay'ee of keessaa qabaachuu mala. Sana bira darbee immoo namni akka ittiin jiraatu as namni ati hojjechiiftu kun tola miti kan hojjechiiftu kaffaltee fi hojjechiiftu akka ittiin jiraatu akka ittiin carraa hojii akka argatu taasisa. Namni ati kaameraa waraabsiftu namni ati ibsaa qabsiifattu nama baay'ee qaba. Keessattuu fiilmiin yeroo baay'ee irra deddeebinee kan hojjennu carraa hojii uumuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Waan aadaa, waan afaanii, waan maal waan jennu kana qofa otoo hin ta'in namaafis carraa hojii uumuudhaafis gahee olaanaa qaba. Industiriin fiilmii keenya gara fuulduraatti garee gaarii akka qabu namoonni hedduun hin dubbatu. Maaliif amma kana manneen ati muuxannoo irraa fidde muuxannoon maa fi waan hawwisoo keessaa fidde amma immoo namoonni barnootaan utuban bifa aartiin addunyaatti hin deemeen barsiisaa jiru. Gabaatti baasaa jiru namoonni kun immoo carraa hojii barbaadu. Yoo ati kanatti barreessite kanaan hin hojjetan ta'e waan isaan hojjetan hin qaban waan ta'eef hojiiwwan akka kanaa deeggaruun gaariidha siin jechuu kooti. Namni naannoo kana jirtan hiriyoonni isaa warri hin beekne warri hin dhageenye nama baay'eetti mateera dhee yaada namni kan irratti hirmaattaniif asumaan. Beeksisii hojjechaa jiran kaffalta. Hojii keetitti kaffalta. Akka irratti hirmaattaniif jedha. Qophii keenya asumatti xumurraa yoo yaada xumuraa waan jettuu qabaatte dhaamsa biraa yoo qabaatte dhaammadhuuti. Asumatti xumuruuf hin jira sagantaa koo guyyaarra. Ayyee dhaamsa addaan qabu. Warri sagantaa kana nu dubattanis nu hordoftanis guddaa galatooman jedha. Isinis warri OBS keessummaa kabajana taasifattanii sagantaa bareedaa akkasii kana waan na affeertaniif sagantaa akkasitti irratti waan na affeertaniif ulfaadhaa galatooma.
kabajamaan sinii jedha. Ayi baay'ee ulfaadhu galatoomi gara fuulduraatti ogummaa aartii keenya keessatti akkuma jalqabanne gosa adda addaa hojjetta uffata aadaa keenya qopheessuutis dabalatee jechuu kooti caalaatti waan kana caalaa hojjettadhee yaada kana qofaa miti wantoota hedduu akka hojjettu ilma quba qabna miidiyaa irratti akkasinnee hunda himanii waan baay'ee hojjetta. Waan hundaanuu akkatti milkooftu abdii qabnaa gara fuulduraattis ogummaa aartii keenya gosa adda addaa keessatti si argina jedhee xiyyeeni abdadha. Ulfaadhu galatoometis waan dhuftee yaada kennuu qooddee fi ulfaadhu. Ayyee galatoome fayyaa ta'e. Nagaa ta'e. Waarii aartii keenya kan guyyaa har'aa kana xumurree gara xumuraatti fideetiin jira jechuudha. Qophiin Rabbirraa Gazaa wajjin dabarsineerra waan hedduu barattaniitu jedheetii yaada. Namoonni chaalenjiiwwan yookaan immoo dhiibbaawwan adda addaa keessa darbanii akkamitti ogummaa aartii kana keessatti gumaacha mataa isaanii akka godhan akkasuma kallattii danda'aniin waan aadaa Oromoo waan safuu Oromoo guddisu keessatti bu'aa maalii akka isaan buusuu danda'anii muuxannoo Rabbirraa irraa hubattaniitu jedheetii yaada. Qophii keenya kan guyyaa har'aa asumatti xumuraa an Olaansaa Waaqumaati akkasumas immoo ogeessa kaameraa ta'ee kan na wajjin ture Yusuf Warqisaati. Torban sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Kabaja kabaa ulfina baateka ati singattuu jabina keembeka ati singattuu jabina keembeka Gomtaadi na dursa sintuube dablamni inni wal makeeseke inaadi sifirri siniinuudha jijjiitee soo indabsee waada yaa jabaako Kobande mpuna tuziga kesa Jaba kobande mobarkesa Kobande bina tuziga kesa Jaba koka wala kakesa Jaba ko inni jima kesa Jaba ko kamborana kesa Jaba ko inni kuji kesa Jabako inni bale kesa
maqaan nama ga'a. Ormi maqaan nama ga'a. Ormi maqaan nama